يا ناس جرى جامع هجراتا يو جراتا جرى جاء جرتني المنا باقدا أورا بون ولتني قرتني سلاو قويا دبي دابي خنا رأولتني وبيكما دا إسني رهن ترى سلاو وما تبقوا في اللما والإنجان جتش ما في وأن تك والإنجاناتي إنين تجمع هايا hayyee baga nagaan dhuftan isiniin jenna dhaamsa gabaabduu takkaan dabarfadda maaliif xiqqishoo mucayyoon duutee jirti nuti warri sooshaal miidiyaa kanarra jiru waan takka sheer godhuudhaaf kanarraa xiqqishoo silaa qusanne waan ja'amuu fi malee waan biraatti miti ani lubbuun baatee jirti lubbuu baatee rabbi rahmata haa godhuuf jenna isinis hanga dandeessaniin du'aayii godhaadhaaf bakka jirtanitti namuu ifee eeguudha qabdanii iftiisuudha qabdanii keessattuu toora sooshaal miidiyaadhaa kana fayyadama isaatii fi kanaas akka gaariitti obboleeyyan kiyya irraa ifee eeguu danda'uudha qabdan keessattuu sooshaal miidiyaa tan hoggaaniin jiru sooshaal miidiyaa obboleettii teenya kan isiin fayyadamtu lamaan arkee feesbuukaa fi tiiktookiin arkee warreen waa gubuudhaa fi kanarratti piroofeeshinaalota waan lameen san irraa kaasa waan lameen san tiiktook mucayyoo obboleettii teenya iftuu tan duute sanii fi feesbuukii isiidhaa san yoo dandeessan kaasa maaliif seetan mucayyoo tana tanumaan azabamti wama silaa isiin achirraa wanni taa'amma turte saniin haati jechuudha akka wanni kun ma'asii akka itti hin taane namuu bikka majartanitti wanni godhuu qabdan wal yaamtanii irratti wanni ta'uudha qabdan wanni sun achirraa ka'uudha qaba baduudha qaba qilleensarraa ka'uudha qaba warreen dandeessan godha cal jettanii hin laalina keessattuu tiiktookii fi isiin achirraa wanni tahaa turte gaafa lubbuudhaan jirtu gootee jirti tahee jirti sun kutee jira amma garuu lubbuudhaan hin jirtu rabbi rahmata haa godhuu fi addunyaa tanarratti kan hin dogoggoreen jiru ilma namaa tahee kan hin dogoggoreen jiru kanaaf wanni isiin gootan obboleeyyan kiyya kan dhiiraatiis haa ta'u kan shamaraatiis haa ta'u wanni godha haasaa waan san waan dandeessan godha jechuudhaa miti dubbiin jechuu ati asii imimmaan kijibaa kana gadhiistu kana odoon tahin isii addunyattis azabamtee akhirattis azabamaa jirtuuf laaluu danda'uudha qabda yaaduu danda'uudha qabda asii galee kanaaf hin je'in waan dandeessu godhi bifa dandeessuun yoo ati dandeettiin qabaanne ka dandeettii qabutti achi dabarsi mee obboleettii xiyyaatiitu lubbuudhaan dabre mee waan kanarratti haa wal gargaaru jettee suuraa isiisan achirraa dhabamsiisuu danda'uudha qabdan warreen qabree isiitii fi suuraa isiitii fi kana walitti fiddanii amma sooshaal miidiyaa irratti hin deddeemaa jirtan sheerii fi laayikiidhaa fi kana argachuudhaaf gadhiisaa jirtan obboleeyyan kiyya qaqqaalii haasaa waan san haasaa jecha bareedaadhaan yoo yaaboo rabbi rahmata haa godhuuf jennaan gahaa bara rabbi rahmata haa godhuuf yaa rabbi rahmata godhiif
obboleettii teenya tanaaf rabbi yaa rabbi rahmata godhiif jennaan gahee suuraa isii sanuu silaan hijaaballee silaa qabaatte dhuga hijaaballee hin qabdu hijaaballee hin qabdu rifeensi asii mul'ata sanii fi qabrii isiitii fi kana hoggol bira fiddan akkamigaa mee maaltu nama dhageema isinummaanuu warreen feesbuuka qabdan warreen waan akkanaa kana gadhiistan maaltu isin dhageema teessanuma dhadhaabaa yookaan obboleettii teessanirra dhaabaa yaa akhi billa alaykum qaanfadhaa keessattuu waan kana wanni goggodhaa jirtan ijoolluma teenya ijoollee teenya taa harargeedha ijoollee teenya tan harargeedha isiniin baanaa bar isin wanni waan kana sheer godhaa jiru mucayyoon tun duutee jirti rabbi rahmata haa godhuuf garuu suuraa isiitii fi awwaalcha isiidhaa san wal bira fiddanii walitti hiitanii wal cinaa keessanii yookaan sheerii argachuudhaaf yookaan laayikii argachuudhaaf yookaan waan adda addaa feesbuuka keessan ittiin guddifachuudhaaf akkasii miti bar akkaataan itti feesbuuka ittiin guddifatan laayikiidhaanii miti yookaan sheeriidhaanii miti bar gartanii kuni immaas isiidhaaf lubbuudha isiniif tapha haa ta'u isiniif ammoo feesbuuka guddifachuu haa ta'u ammoo mucayyoo tanaaf maal yaaddan mucayyoo tanaaf maal yaaddan waan qabrii keessatti isii eeggatanii beetanii ilmi namaa kun waanuma addunyaa irratti hojjete akhiratti murata waanuma nuti asitti facaafanne akhiratti deemnee wanni goone jechuudha kanaaf wanni isin gootan mucayyoo isii hamtuu irratti oofaa jirtan dilii takka isii irraa illee qooddachaa jirtaniif isinummaanu kanaaf akka isinillee waliin hin gubanne odoo waan sana achirraa hin dhaamsine isin akka tasaa kutte lubbuun baate itti deebi'uun hin taatu itti afuufuun hin taatu ammoo wanni isin gootan obboleessa kiyya obboleettii tiyya kan awwaalcha isiitii fi suuraa isii feesbuuka keetii irratti maxxanfattee qabdu kasheeringiin isaa 900 200 sii dhaqe si galeemi dogoggoraanis haa ta'uu yookaan beekaatiinis haa ta'uu garteemi agartee gootee wanni sun gahee jiraatii kaase khalaas bara kun waan qoosaadhaatii miti waan tabaatii miti kuni waan tabaatii miti si galee kanaaf silaa mucayyoon tun hijaaballee qabaatte dhugaadha garuu hijaaba hin qabdu hijaaba hin qabdu ani waan kanaa hin beeku rabbumaatii dhugaatti fedhe kanaafuu isiin lubbuudhaan hin jirtu mucayyoon hijaaba hin qabdu silaa suuraan hijaaba nama hijaaba qabu silaa taate umaatii miti hin dubbadhoon ol bahe garuu wanni na dhageeme mucayyoon hijaaba hin qabdu nama mana keessa taa'ee suuraa ka'e suuraa illee isii mana keessa teessee bikka teessuu kana kanatti yookaan bikka eraftiidhaa ta'a yookaan bikka hojiidhaa ta'a suuraa isiin kaatee yookaan feesbuuka irratti gadhiiste yookaan isiin namaaf ergite kana fa'aa fuutaniiti awwaalcha isiitii walitti qabsiistanii kunoo tanaa jettanii wanni gootan idda sanii yoo suuraa fooxaa qabdu yoo gootan irra wayyo bar namni kun bar waan fedhellee ta'u guyyaa lama guyyaa tokko amatarraa gutakka amatarraa gulama akka silama shamarran keenya tokko yeroo akka soomanaatii fi kana yeroo guyyaa jum'ataatii fi kana jumaa mubaarak ramadaan kariim jaanii khaanis hijaaba uffatee khaanis fooxaa uffatu suuraa ka'uudhaa jira suuraaleen akkasii sun ni jira maaliif tan akkasii san postuun kun qabri isiitii walitti fiddanii yoo ta'e idda suuraa isii kan rifeensi mul'atu gadhiistan akka inni gaariidhaame keessattuu ijoollee teenya ijoolluma teenya tan harargeedhaa tan loqoda tokko waliin dubbannu maaliif waan akkanaa kana gootan yoomi ka isinii kun waa bartan qoy yoomigaa yoom waa bartanii hamtuurraa wal deebistan yoomi ka isin hamtumatti waliin deemtan
shamarran keenya taatu rabbi fuula bareecheeti sammuu isii tana fokkisi fuula bareedaadha isinii kanne rabbi maashaallah garuu akkaataan isinitti deemtanii fi akhlaaqni keessan rabbi namarraa haa qabu rabbi namarraa haa qabu obboleettii diyya bareedummina kee nama agarsiisin hijaabatti uffisi si gardeemi rabbii wanni kana sii kanneef akka ati gadhiifattee deemtuuf odoon ta'in akka ati ibsattartuufi irra guddaa shamarran keenya kajimmaa kana laala mee shamarran oromiyaa kana hunda irraa fakkii shamarran jimmaa kana fudhadhaa maaliif jettee yoo kanaan jettan taatan shamarran social media fayyadamtu hunda irraa shamarran jimmaatis kennaa kophaa qabdi teenya ta arsiitis qobatti qabdi ta harargeetis qobatti qabdi sigare amma ta jimmaatuun maashaallah yooni jees afaan guutuudhaan je'uu danda'a maaliif akkasitti akka shamarran teenyaa fi tan arsiidhaatii fi taanii fi tashawaatii fi kana if gadhiistee hin deemtu barboo zamana shamarran shawaadhaa warreen silaa amantiin isaanii kiristaanaa as deebi'anii hijaaba uffatanii waa'ee hijaaba babarsiisaa jiran keessa jiraa barboo nuti isin garuu isin TikTok fi balaa adda addaa keessa dhaabbattaniiti kootu naa wallisii siin ja'a kootuuti daaraa kana naa dibadhuu siin ja'a wallaahi namticha akkas siin ja'u sun obboleettii isaa yoo fidanii kootuuti kana godhe yoo jaaniin wallaahi hin jaalatu if ajjeesa wanni isatti as dhihaataa isii isaan deemee qaluu qofa jechuudha walaakiin intala namaatiinoo naa taphadhuu ja'an koon naa dannasii ja'an intala namaatiin maaliif haa obboleettii isaatii miti itti raahifata jechuudha ittiin rafa jechuudha obboleettii isaatii miti akka fedhe ittiin ta'a TikTok isaatii fi kana kanaas followera ittiin guddifata hedduun arkaa baran TikTok kanaas maal laalaa bara isii galee TikTok isiniin arka shamarran keenya warreen ol baatee daansii gootus niin arka xiqqishaa raayilanga guddaadhaadhatti singilmaamatti ta dubraatitti qabi hundi isiidha ta huccuu bijaamaa mana maxbaaka keessaa ittiin taphattu faadhaa jira yookaan mana hirriba faadhaa ittiin taphattu faadhaa jira isii galee hattan uffannummaan kunuu kan qaama namaa kana as turuu jira uffannummaan kunuu namni qullaa deemu qofaa miti uffannummaan namaa kun yoo xiqqishoo takka bishaan si tuqe qaamni kee kun guututti si mul'atu jira yookaan hoggaa ati namni sun hoggaa as taa'u ka qaamni isaa mul'annee jira hoggaa namni sun achi deemu ka qaama kee kana qaxxitaa lama kaa'u jira namni keenya waa hedduudhaatiitu isin yaaba dura social media dhaa wal baruu keessan dura mataa keessanii wal bara rakkoon nama keenyaa kanaa bara hattan biyya guddatti asillee dhuftan namni keenya rakkoon isaa tana namni keenya wallaahi ka biyya arabaa ma jiru dhiisiyuu hattan biyya guddatti tana keessaahu irra guddaan nama keenyaa nama waa takka illee hin baratinii dhufa namni iskoolaarshipii fi kana kanaan dhufu gaani takkata hitakkata zile irra guddaan nama keenyaa warra hogga biyya tana dhufe biyyaa fi huccuu jijjiirachuu qofa namni keenya biyya huccuu jijjiirachuu qofa tana lameen achi baanaan itti hin hafne inni kuni waan oromoon qabdu raayin gaa isiniin ja'a mee oromoo tana laalame kitaaba bitatanii mamma dubbisuurra huccuu yookaan namni du'eefaa yookaan tishartii suuraa namaatii fi kana bitatanii uffatanii tiiktookii fi waan adda addaa irratti ol bahanii daansii godhanii ittiin mul'isuu dhabeedhan yaa habiibi ani namni na argeen dhiisee maal naa godhaani wash dakalni ani wanni niin dhufeef if jijjiiruudhaaf immoo kam akkasii bar kanaaf wanni isin gootan obboleettiin teenya sun duute ijoollee teenya tanaa argeedha wanni isin gootan
mucayyoon duutee jirti suuraa isiidha mucayyoo hijaaba hin qabne mucayyoo fooxaa xiqqishoo takkallee hin qabne intala mana keessa taa'uudhatti jirtu ta'uu haa bakka hojiidhaatitti kaatee akka tasaa lubbuun isii dabarte suuraa isii tamtu wannidha dhaan barbaaddaniiti fiddanii qabrii isii sanii walitti fiddanii wal bira keessan jechuudha. Mee kana yaadi haa obboleetiiti yaa obboleessa kiyya kan Harargeedha isinii bar hay warrummaan nu arrabsiisu jiruus isin biyya namaa kana keessatti yaafe isinii bar warrummaan mana hidhaa kana keessatti iyyuus isini irra guddaan shamarran keenya warri ilmaanis akka waan adda addaa irraa tahaa jiran warri ilmaanii wajji mana hidhaa kana keessa rakkachaa jiruus isini nuti nama sagaleedhaan nama kana adda baafachuu danda'u isii galee namni pilaanaan deema pilaanaa ala akkanumatti dhadhalaa deemuun rakkoodha fida namatti bar faranjiin pilaanaan dhalti ilmoo takka dhalti hanga ilmoon siisan guddatu hanga isaanis hojjetanii xiqqisho waa wanni jaanii saree takka fidaniif achi booda ilmoo takka fidan jechuudha lama taate gaafaranjii takka warreen buloonni 25 keessaa utaalee diidu akka nama keenya kan Afrikaa kanatti ilmaan 5 fi 4 takka gaasanuu gaani takkata beeka dhadhala malee hin jiru faranjiin namni nama ajaa'ibaa bara ammoo wanniin arkaa jiru irra guddaan joolluma teenya ta'eeraa itii fi dhalaadhaati sanuu Harargee Oromoo naannoo biraan agarree akka waan numaa histiidhaaf waan san godhaa jirtanii na fakkaataan dilii isiitis waliin qooddadhaarra akka tasaa yoo isinis lubbuun teessan yoo baate khalaas anamma asirratti wanni ni siidhaamu silaa'uu irra guddaan keessan namni amata 20 olii hin jiru maali 20 gadi hin jiru hundi keessa warra beetan bar joolleedha jechuun nama kursii irra keessee miilli isaa kun lafa hin tuyne joolle jechuun nama kursii irra taa'e miilli isaa kun lafa hin tuyne ani joolleedha ani kaayoof hin bee kaayoodhaaf kaayoodhaaf yoo baate teessee hojjechuu ani joolleedha yennaa wanni mana madaamse kaa hin jiru mana madaam eega joollee taate mana haadhatee jalaa wanni si baase hin jiru inumaatu mana madaamsan nama gurguddaadhaa dalagaa witi irra guddaan keessan warruma odoo isin asii majanajjanantanii ilmaan keessan biyya keessaa areeda baastee feesbuuka isin duuba banattee tattaa'u jirtu anamma wanni ni shakku isinii ilmaan keessan sanuu quban qabnu oduma asirra teessanii waa majanajjantanii ilmi keessan si dhufee obbaliitiiti ilmi keessi dhufee tami bareedduun tun jee haayo siin jee haayo jetteeni xabasaadhaan wal eegaltanii booda odoo wal gaggaafattanii walitti hin dhufiniin shakka maaliif irra guddaan keessa wal sobaa jirtan nama kanaa sobattiif sobuudhatti jirta dhugaa jirtu dubbadhu obbalii dhugaa jirtu nama dubbadhu si galee ilmi kee areeda baasee jiraan siin jaa ati quban qabdu ati asii meeqa shawwadda ammoo wanni isiniin jennu obboleeyyan kiyya warreen tiiktookii fi kanaana wanni jettan namni silaa maallaqaa fi kanallee itti fayyadamee dhuga ittiin illee nyaachuu hin beetan ammoo daansii hin beetan
daansiidha daansii hin beeytan dhaabbadhaa dhiifamaa namaatiitu na bilbile hello boodaan sii deebisee so wanni isinin jennu obboleetiiti obboleessa kiyya tiktok ma'anaa hin qabu bu'aadhaa siif hin qabu bu'aa siif hin qabu waa takkillee siif hin qabu waan achirra jiraasan kaasi duutitu yoom dhuftii hin beenu lubbuun tun teetii miti bar lubbuun tun teetii miti yookaan tiyyaa miti kontoraataan nu kanname si galee nutiin kun addunyaa tanarra kontoraataan deemuudhatti jirra akkuma mobaayilli keenya kuni baatirii fedhaami akkasii bar yeroo baatiriin isaa kun dhume mobaayilli kee caljaa jechuudha nutis akkasii jechuudha arra garuu online jira atis online jirta warreen ilaaltan kun hundi online irra jirtan obboleettiin teenya tan kaleessa madeengadda tuute sunis online irra turte garuu arraan tan isin ni jirti offline taatee jirti jechuudha offline taatee jirti ogaan ni jiru lubbuun sii kuttee jirti jechuudha gartanii kanaaf dili isiidhaa waliin hin qooddatina warreen feesbuuka isiidhaa gubu beetan guba isinii kadhadhatan tiktok isiitis warri gubu beetan guba isin gale warreen ammoo suuraa isiitii fi viidiyoo awwaalchaatii fi kana walitti qabdanii sheerii fi laayikii fi komentii argachuudhaaf feesbuuka keessan ittiin guddifachuudhaaf jechuudhaan sheer gootanii wanni gootan kaasii feesbuuka kaasa jira kaas du'e khalaas namni du'e duuti maduruu jirti isii raayinee galamni du'aayi godhaadhaaf hanqanuma kanaaf ijoolleen ta'e taarargeedha waan hamtuudhaan waliin barbaadina waan fokkottuudhaan waliin barbaadina wanni isin goota waan fokkottuudha akka silaa ummataatittillee akka silaa oromoo ta'anittillee nama keenya kana khawaateef gargaarsa tokko kana goonee wal cinaa dhaabbachuu ummatan beene nuti ummata gaafa namni kee du'e footoodhaa fi maalii fi kana fuutee fiiguu qofa beeytaan namni sun yookaan gaafa lubbuudhaan jiru waa takka illee gooneef gaafa inni dhukkubsatu gaafa inni rakkatu rakkoo isaa san hunda beekaatti ilaaluu turtan maaltu nu dhibeedhaan arra maaltu isin naqee duuba suuraa isiitii fi qabri isii wal bira keessanii deddeemtaniin sanu silaa suuraan sun suuraa hijaaba qabdullee silaa taate dhuga muceen tun hijaaban qabdu barfirraa yaa hijii teessan maan agartuusi silaa suuraa hijaaba qabdullee wal bira silaa keessanii humaatii miti garuu akkamitti akka walitti himnuutii tuna dhibe tokko sanuu kan arkuus kaasaa hin jedhu imimmaan kijibaa kana booyaa shaangullitti si galee imimmaan kijibaa kana booya maaliif gaa kun maaliif ta'a garuu gaanii bartanii mire waanuma isin qabdaniitu miidiyaan isin laaltanis miidiyaa boo'ichaati sa'a 24 boo'ichaa dabarsitan ilmaan OMN dha sanii barjeen namni lakka ni jijjiirama tokkollee hin qabdan wanni isin gootan amma wanni isin gootan harargitti harargicha dhage sittiin hima khaasi waan sana jira laayikii ittiin harkatteemi khalaas namni ittiin si bareemi khaasi khalaas yaa akhi billaa aleesh khaasi namni hogga lubbuun hogga rakkoo keessa jiru lakka namatti wanni hin jettaniiti
hattoota isin lakkaa isin warri wal qabsiisuudhaaf walli waan adda addaa walirra yaadaa jiru isinimi warri saawutii tana keessatti ummata basaasuudhaan araba walitti fiduudhaan maallaqa waa xiqqisho sanuu namarraa fudhattanii arabarraa fudhattanii shurxaadhaan walii galtanii wal qabsiisaa jirtu isiniiti suuraa mucayyoodhaa kaasaa qabrii isiitii fi kana kanaas rabbiin waan fedhen isii itti haa gaafatu rabbii isiidhaa haraaramu ja'ati kaasaa tana godha wanni nuti isinii dhaabnu kan akka nam tokkootitti maaliif silaan hangana hin dubbadhu hangana maaliif akka keessanitti maaltu na dhibe jee akka naman agarreetitti calja'uu ni danda'a oduun arku gaa nama keenya ka oromoo kanaatiitu xiqqaa fi guddaan isaatis ummata akka tokkooti biyya fedhe yoo jiraate oromoon waama akka tokkooti biyya fedhe oromoo tana geessi oromoon biyya feete geessitu oromoo yoo huccuudhaa fi biyya jijjiirrate malee sammuun isaatuun hin jijjiiramtu oromoon silaa sammuun oromoodhaa jijjiiramtee piroofeesara keenya doktara keenya kanneeniitiitu jijjiiramee oromoo tana hunda wanni godha hin jiran ummata qabsoo fi foon ummata qabsoo fi waraabeessatti fe'ee kun mana hidhaa keessaa kun ala kanaa usee tattaa'u jechuudha gartani kana jechuudha garuu tuni tuwaan lubbuu namaatiin dhufe tuwaan lubbuu namaatiin dhufeeti mucayyoo duute feesbuuka keessanii ittiin guddifatina suuraa isiitis kaasaa kalaas sila obboleessaatiitu isinin ja'a obboleessi yookaa ifiifuu taaziyaarra jira haareetti warra isaanii isa waa meeqa keessa nayxan haareetti jechuudha dhiisaa wanni kanaatuun gaariidhaa miti dhiisaa waan fokkottu hin dalagina dandeessan taanaa waan qabdaniin walitti hootaatii waan takka godha du'aayifaa yaa sheekamee hoodho obboleettii teenya tanaaf du'aayi godhe nuti biyya kanaa jiraatii asitti sadaqaa godhuun nuuf hin ta'uuti miskiina afrikaadhaa bikkamma jirtuu san hoodho nyaachisiiti obboleettii teenya tanaaf du'aayi godhii jettaniillee achi erguu hin beetan harargee moo yaa akhi ummataa miti bara ummata gargaarsaa wal cinaa dhaabbachuu hin beekne ummata suuraa qofaan fiigu yaa akhi ummata keenya kaarsii kana laala akkaataa isaan itti wal gargaaran ummata keenya kajimmaa kana laal akkaataa isaan itti wal gargaaran harargeen garuu maabara daansiidha faayida takka hin qabdu shamarran teenya rabbiin fuula bareechee maashaallah itti hin hafne isiichi dhaabbattu iliilliyoo bira fidan iliilliinuu itti hin hafti isi garuu sammuu ni qabdi hin qabdu sammuu akkam takka takka gaa akkam takka takkaatiitu akkaataa warri isii itti guddisee fi namaa fi kana saboo namni maal naan ja'aa fi saboo rabbiillee naddallanaa fi kanallee wanni jaa malee tuun khalaas warra isiitiin gargar hin baane namnummaan isii ga'uu hin jiru gaagana rakkoon nama keenyaa kan bikka fedhe keessa immoo nama keenya TikTok kanarra laala mee nama keessattuu shamarran keenya laala bar daafkaa hundaatitu asirratti ol yaa'u jira daafkaa wallahi isin hin jira daafkaa gurguddoo tana maazar naanaatan hunda kuno gurguddoo sanu gurguddootti nafintan gurguddoo tana yaaqi bijaamaa hirribaatiin haa ta'u bijaamaa mana maxbaxaatiin haa ta'u gurguddoo tana waatu toora asbaa tan laal harmi isii guddaan harmi isii tokkichi ilmoo silaa haati duydatti baadhattee deemtu kan ga'u harmi isii lameen
akka waan ilmoon lama fuula dura jirtuu fakkaata. Yeroo isin achirraa madaansii gootu. Jala kana abbas taa'ee maashaallah. Sanuu suuraa Jawaar oguu takka fira kaayan khalaas suuraa Jawaariin foloorii isii kudha takka kudha lama godhee khalaas isiin itti nafne. Qabsooytu. Itti nafne. Akkasii miti dubbiin. If shawwaduudhatti jirta. Viidiyoo akkasitti utaaltu san yoo yeroodhaan hin kaasne malakul mawtii si duuba jira bar. Wallahi si duuba jira. Atiitu na agarre malee inni si duuba jira. Sa'aatii 24 inni si duuba jira. Sigale si duuba jira inni. Wanni eegu maali? Ajaja qofa eeggatanni. Bifa kanaan koo amma dullattiin hundinuu Facebook wanni TikTok kana keessatti ol baate kaan namaan gammachiisaadhaan kaan jaalalaan nama agarsiisa. Maal jaalala nama agarsiisa yaa keellaa hacaama. Eega biyyarraa baate kunoo ammaan tana biyya namaa tanatti kunoo bijaamaa hoo bardeeti. Biyyatti waa takka illee hin beektuuti. Hay. Sabo akkuma irraa ta'an uummata kana. Yaa kee dhugaa jirtu walitti himaa. Dhugaa jirtu walitti himaa Faatma gurraatti. Hundi kee Faatma gurraattiidha. Hundi keessan. Dhugaa jirtu walitti himaa waliin sobina. Wanni amma asirratti isin yaamee koo naa wal isin jiru kun hundinuu kijiba isaati. Sigale. Kanaaf dhugaa jirtu himaa isinitti himee yoo natti aartanis aartan isinii ta'us fudhattan dhugaa jirtu isinitti himeetiin deema. Kuni amalumaan an qaburraa. Sigale. Odoo ganama subiidhaan odoo waa meeqa jennuuti hunoo har'aan tana Tigreen ol seenuudhatti jirti. Miidiyaan keenya OMN'n ummata hunda firaachi facaaseeti aakhira sagalee wayyaanee ta'ee hunoo wayyaaneen duubaan ol seenuudhatti jirti. Isin ammoo ati OMN'n kayita OMN'n ijaa fi gurra ummataati OMN'n maarri keenya OMN'n miila keenya odoo jettaniiti miila isinin naqe hunoo. Oromoon teesseetuma waa faarsu beeki. Taa'iitii waa faarsi. Taa'iitii waa faarsi. Sanuu silaa amala silaa akka ijoollee teenya tawalloo matanallee masalaa qabaanne badhugaadha. Ijoollee teenya tawalloo tan amma hogga biyyarraa kaatee biyya namaa sana dheetu. Dura hujii walii qabdi. Achi booda meeshaa lolaatiif kana bittee biyyatti ol ergiti. Akka dhalaa teenya tan harargeetii fi dhiira keenya harargee kanatti asii hargee isaa kana hogga dhufee achitti wal ulfeessu. Achi dhadhaluu eegalanii bar dura ilmoo achi dhadhaluu eegalan achirraa maal godhan nama ol deemuutti yookaan isaan maaliitu biyya ol geessee gad deebi'a. Ilmoo eega achi dhala eegalan Yaman kan waliin dhufan. Yaman kanatti eega dhadhalan. Chaayinaa malee namni jawuun hin jiru. Achitti eega dhadhalan achi kasitti yookaan isii inni teessi yookaan isiitu deema. Yookaan isaatiitu deema jechuudha. Suudii fa'aa waliin seennaan khalaas biyyuma isaaniiti malee namni jawuun hin jiru. Wallahi mucaa tokko kajimaati ilmaan 4 ifi jaartii waliin qaban. Yeroo akkanaa tana qabamu jechuun laalaga. Yeroo akkanaa tana qabamu jechuun waan hedduu nama gaddisiisaati. Hedduu rifadhee kam? Hedduu rifadhe. Silaa namni qabamee silaa galee baru maatii miti. Sanuugaa joolleen isaa bebbereeddu maashaallah. Jaartilleen bebbereeddu maashaallah nama mana keessa nyaachisaa ture. Nama ifii isaati hojjechaa ture. Abbaa jaartii fi manatti ilmaanii fi jaartii mana qallabaa ture. Nama akkasii ta'uudhaan arge.
garuu akka tasaa hattootumaatti tugaa mana isaa san maallaqa fudhatee poolisa irratti fidi. Poolisatti fidee akkasii qabsiisanii mana hidhaatitti ol darban jechuudha. Oromoon silaa haasii daabar namaaf hin gammaddan isiniiti. Yoo akka tasaa waa argattan dhaga'a. Yoo akka tasaa riskiin takka isin seente intala Oromoodhaa dhiira Oromootti hin himin. Oromoo taatee riskiin takka si seennaan hin dubbatin liqimsi calje. Hin dubbatin isin ja'a. Akkana ittiin waan dubbatin nama keenyatti. Maaliif halkan san hin rafuu bara? Wallaahi hin rafuu akkamittiin nama kana qabsiisa siin jaabar. Nama kana akkamittiin qabsiisa ijaa gubataa bara yaaqii wallaahi maashaallah hin jiru. Ani maaliif hin jaa maaliif hin jaa keenya kun barbu asittis akkuma bara namni keenya yaaqii billaa aleekum. Wallaahi biyyuma hundattuu akkanuma namni keenya. Ani maaliif Oromoon tun walitti hiraaftiin jaa? Maaliif garuu dila namoo? Kanaaf ijoollee teenya Harargeedhaa tun jaalala hin taatu soba kana dhiisaati gaafa namni keenya rakkatee wal cinaa hin dhaabbattaniiti gargaarsa qarshii takka baasuudhaaf asiitiitu isin nyaata. Mucayyoo obboleettii teenya taduute san viidiyoodhaa fi suuraa isii kaasachirra. Kaasaa dafaati. Dafaa kaasaa. Feesbuuk keessanirraa kaasaa. Guutuu kaasaa. Warreen gubuu beektan guba. Feesbuuk isiidha. TikTok isiitis guba. Warra isaanii san garaan balleessina. Mucayyoo bareedduu akkasiisan. Obboleessi isiidhaa dhabe. Haati isiidhaa dhabde. Maaltu isin dhagame isin? Maaltu isin dhagame? Intala warri eebisee deemitii hojjedhu intala tiyya je'een akka tasaatitti lubbuun sun baate. Yoo isin fiddanii suuraadhaa fi kana isii awwaalamtee fi suuraa isiidhaa wal bira fiddan. Suuraa fooxaa hin qabne, tawaa takka illee hin qabne. Tan hijaaba hin qabne tan oggol bira fiddan akkamre. Ani akkamitti walitti hin himneen jaabar. Maaliif walitti hin dubbanne saboo isiniin kun? Maal wal qaanfattan? Hay. Namni bilisummaa hin qabne bar wal qaanfachuu hin qabu bar. Bar rakkoon nama Oromoodhaa kanaa bar. Ani abbaa kiyyaa haa ta'u ittiin hima. Itti hime yoo inni fudhanne khalaas himshinumaan jaan. Zigale. Anuma irra guddaa wanni uummata Oromoo kana itti wal dhabuuf kana sooshaal miidiyaa irratti dhugaa jirtuun itti hima. Dhugaa jirtu odoo namatti himnuuti Jawaar Faanis hallayyaa seenii bara. Akkasii bara. Jawaar Maamma Silaama qabsoo teenya Oromoo tana fidee waraabeessatti fi'uu baate gaafa abiyyi waggaa tokko naa kan naa jee karaan deemu isiniin garsiisa. Waggaa tokko naa kan naa jee isan akkam maal jee odoo Jawaar hin hidhamini waggaa tokko naa kannaa waan Oromummaan taate waan sabboonummaan taate tanaan dhabamsiisaa jee akkasitti dhabamsiisee Jawaar taa'u jechuudha. Silaan an Jawaar ta'e gaafasii mala dhawadha. Isinitti illee waa hime jechuuboo dubbiin akka jennee hin taaneeti Oromoo mala dhawadha. Anti jaan baafadhe hanqasuma jechuudha. Dubbiin taatee fi taa'ere. Amma hoo namni baratiin duraanuu biyyaan deemuu hin danda'u. Isa fuudheeti abiyyiin hallayyaa darbe jechuudha. Warreen babbaratee fuudhee hallayyaa darbe. Amma biyyaan ka deemuu jiru hangaasaa faadha. Hangaasaa ibiibuu miskiinummaan Kanadaa tana keessa assalaamu alaikumii malee miila bitaatiin dhiitti ol darbite. Miila bitaatiin rabbiin namicha abaaree rifeensaa fi waa hundarraa dhoorge. Abaarsa qabaan si'aati. Namicha waa takka illee hin beekne. Waa takka illee hin beekne. Kanaatiitu biyya teenya saniin irraan tana Harargee bikka bu'ee deemuu jira jechuudha. Harargee bikka bu'eetii barga hin dhumne.
wallahi waan ajaa'iba waan ajaa'iba laala nama akkanaatiitu wanniidhaan ta'u jira arragaa kunoo piraayim ministeerri Itoophiyaadhaa Geetaachoo Raddaadhaa ta'uudhaaf deema akkam taatan gaa Geetaachoo Raddaa ta'uuf deemtan jechuudha namni bar silaa propagaandaadhaa fi waan adda addaatiin illee wal jaaree waan silaa woboon gootu tanaas tana woboodhaa godhe jee Oromoo tana hamilee itti godhee kakaasuu qabaa bar silaa waan silaa dhaabni keenya hin godhin illee tana godhanii jira woboon gootee jirti jee silaa miidiyummaan keenya kun waan adda addaa godhuu qaba garuu warra akka isqeelii fi kana Tigreen shamarran fiddeetuma jala keeyse isaan miidiyaa gurguddaarra fiddee nuti Tigreedha jaati nuti isaan kanaan tokko jaati rakkoo teenya tana haasawaadhaa jaaniin achi akkasi haasawaa eegalan jechuudha uuma Tigraay qofa haasawuu turan ittanaaf teetitti qabaa isqeel gabbisaatitti qabaa hundi isaanii jechuudha bee biiftuu intala wanniidha intala shaasheedha mana kiyya keessatti dhuftee haqqisuu hin dandeessu jinni eenyu si ulfeesse wuci gazi naalaa buuk bee deema keessa turi si galee an zaayideen isinitti hima kajuwaariif an baqlaawatti ijaan baaseetu mataa kee gad deebisiin jaa zaayideen isitti hima maaliif isin badawa warra TV eega biyya raabee biyya namaatitti arge waan taataniif bara biyya teessanitti TV nagarre biyya namaa kana dhuftanii TV gartan kanaaf TVdhaan ijaa gurra keenyaa jettan isin bar ummata hayyuu keessan bar qeequu hin dandeenye bar ummata kanaati bar isin loonii bar bo isin loonii bar loon kanneeniiti dhumma akka nama waa beeku hattuu ta'uu keessan miidiyaa irratti hoggoo ol baatan illee badii hayyootatti illee hin murtan OPD'dhatti murtan kan akka Abiifaa namicha muka dhaabuu malee waa takkaan deemuu hin beekne namicha kalee isa laayivii Geetaachoo Raddaadhaa ilaalaa bule namicha isin bar ummata namicha ji'a torbaatiin bar ilma abbaa gadaa teettan qoy ummanni abbaa gadaa ifin jedhu kun wannummaan ilmaan abbaa gadaa ifin jettu tuni diqaalaa ji'a torbaati moo waggaa torbaati qoy akkasii bara waan ji'a 9 hin guutin jechuudha wanni tun hundinuu irra guddaan keessan akkasi ummata sanuu abiyyiin otoo ani amaara jee isinitti himu gaafa inni noobeelii fudhatu ani haati tiyya nama laal ani abbaan kiyya amaara siin jedhurra nama haati tiyya amaara siin jedhu firaa eegi biqiltuu inni keessaa dhufe laaluudha qabda warshaa yoo haati amaara taate nama san firaa eegi fagaadhu jala amaariin hin xaaramu Tigreen nama haati amaara hunda fixuudha jirti wanni ma Tigreen itti kana bilisoomtee ummanni isii itti wal jaaree wal jala deemuu dandeef warra silaa haati amaaraatiif kana hunda fixuudha jirti jechuudha keenya hoo guddifachaadha siin jedha Oromoon hammataadha hammata hundaafu kana booda Oromoon silaa yoo ergamuudhaan malte malee biyyaan deemuun ni sin jiru sanuu hin qaanfatan ammallee ol bahaniiti bara TPLF in biyya teenya san seentu hin jirtu waan waggaa meeqaachin dhandhaman beekan saniif ol deebi'an biyya isaanii san biyya godhuudhaafi lafee isaanii caccabsanii ol deemuudhatti jiransiif
ol deemuudhatti jiran. Isin ammallee ummata hin dammaqne bar. Ummata hin dammaqin ummata gaazexeessituun qoftiin OMN kanarra teessee haasoytu. Gaazexeessaan OMN fi isaaniitii waliin haasa'u malee hayyuu tokko ummata fidee Oromoodhaan waa godhaa hin jirre. Oromoo jechuun ummata akkanaati nutiin kun. Ganaa maal goonare? Hundaafuu yeroo gaarii qabaadhaa. Tana hunda ni naasawan jenne xiqqishoo waan obboleetii teenyaa santiitu nan dhageemee hin seeni malee ni hin seenu. Wanni teenya wanni Oromoodhaa tuni waan fofokkottuudha. Hayyuudhaa siin qabnu. Beekaa hin qabnu. Miidiyaa hin qabnu. Miidiyaa yeroo hunda umareefkaa himu. Yeroo hunda umareefkaa. Arrallee umaa caaluu dubbataa bara. Arrallee umaa caaluudhaa uummanni majala kana ashaangulliittiidhaan bu'e. Ashaangulliittiidhaan. Sa'a 24 miidiyaan kun miidiyuma reefkaatiin isin hin jaan. Waa malee miti kan hin tane isin hin jee fudhaa. Silaa ganaa ni bilisoomnaan isin jirtu. Tigree jabaatte Ameerikaan duubaan jira laal. Tigreedhaan deemdha jechaatiin mootummaa Itoophiyaatti meetu ijaanii laal Ameerikaan meetu hafuuran baasin xiqqisoo takka hin tuqu hin jaaniin. Xiqqisoo takka qubarran kaa hin jaaniin. Sigalee akka waan ilmoon akka waan haati ilmoo isiitiin deemu waan sana akkas godhe deemdhee. Hogga jettee haati ergitee ilmoo waan san balleessite yoo namni itti as fiigee wanni godhe meena irraa dhee jettiin ni bara. Ilmoon tiyya seera xiqqishoodhaati. Akkas jechuudha raantan Ameerikaan wanni godhaa jirtu akkasi. Tigree bifa saniin Itoophiyaatti as ergaa jirti duubaa waan adda addaa itti kannaa. Gaafa Itoophiyaan firraa hin dhawajee khalaa seeseerare. Itoophiyaan wanni kanatti qeeroo teenyatan guututti itti erguuf Tigreen haadhooyiteetuma rasaasa siisan haa bittuudha. Waggaa 27 isin bulchanii bara. Uummata sammuudhaan yaadu. Geetaachoo Araddaadhaa barsiisaa yuunivarsiitii Maqaleeti. Kolkolee akka abiyya kanaa miti kan halkan jaartii siree irratti dhiisee muka dhaabuudha halkan keessa deddeemu kanaa miti. Sigalee nama akkanaatii miti. Isin waan fofokkottuu hunda fidaati ilma abbaa gadaa ja'a. Waan Oromoodhaa hin taane hunda fidaati Oromoodhaa yaama. Ilma abbaa gadaati jettanii bara. Namni bara Oromoo ta'u bara dhiiga Oromoodhaa namni qabu dilana Oromoodhaatti hin jabaatu bara. Dilana nama Oromoodhaa fuudhee mana hidhaa keessatti waliin darbu bara. Nama kolkolee aktivistii Arsiidhaa, aktivistii Harargeedhaa hunda isiinumaan laala. Uummata jaamaa tana hunda isiidhaanumaan laala. Abiyyiin barsilaa Oromoodhaati. Abiyyiin sila. Really? Situ Oromoo godhe? Ahmad Alii dheeraadhaa ni guddisee maqaan isaa Abiyoot Kaasayeetii jechaa tureemi? Akkamitti isinitti himan saba isinii kana? Akkamitti isinitti himan? Dilana maaliif wal sobdan? Isin wal sobuu kanaatiitu wayyaanee isin irratti ol baase. Ergamtuu taaree gana. Ergamtuu ta'a. Duutii akka dursani garuu hin jirtu. Akka duritti namni isin fannisee waan adda addaa isin irratti raawwatu hin jirtu. Duutii kanaa duutan moodarni waan ta'e. Du'a moodarna ta'e. Du'a waa hundaaf keessaa qabdu jechuudha. Tiiktookis, Feesbuukaas waa hundaaf keessaa qabdu. Appii hunda qabdu. Duutan kana. Duuti isin ganaa duutanii baanaa beeka. Wayyaaneen laal akka uummata Amaaraa gowwaa kanaa miti. Foormatti si dhooyti laal. Si hojiisti. Calsi gooti.
sii gale akkasii ijoollee teenya warreen biyya namaa kana keessa jirtan rabbiin hamtuu isinirraa haa qabu bilisummaa nuti eeynu bilisummaa akhiraa sayyoo taate malee tan addunyaa tun khalaas oromoon duraanuu nuti ummata kophee miila miilaati waliin deemuun beenu wal jala deemuu hin beenu nuti ummata wal boochisudhaaf waliin booyu malee ummata faayidaa hin qabne jechuudha sii galee akkasii nageetti nu jiraadha fayyaa nuu taha yeroo gaarii qabaadha oowwinis oowwa hamaadha jira akkuma alaa dhufettiin jiraanis kanaafuu nageetti nu jiraadha oowwaatiitu jiraati